السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كفوني وردفتوني كون تكيسانو بغجرات تاسرين جيتشا دوان إجائبا ويسني فيدي ijoollee mana madaamii jirtan koo taasirra dhageeffadhaa sagalee kana dhugaa rabbi ummanni qaalmaaf isin qopheessite jirti ijoolleen بس koo تبوا جوال dhageeffadhaa. بس. ما تبوا تشتغلون والله. لو تبوا تشتغلون مو لازم جوال. كلكم الحين تبكون جوال جوال. مو لازم جوال. لازم وش أول شيء تتعلمون كلام. ثاني شيء تتعلمون شغل. ثالث شيء تسمعين كلام مدام. اللي مدام قالتك اشتغلي زي كده اشتغلي زي ما هو هي قالتك. لو انتي سويتي هذا اللي انا قلت الحين كله مدام والله ما تقولك حاجة. بس اهم شي عند مدام تسوي شغل حقها. ما في شي يعني. هي كمان جابتك مو عشان انتي تجلسين بيتها تدلعين بيتها يعني عشان تشتغلين حبيبتي. خلاص اشتغلوا. لا تجوا فينا على توك توك. لا تبقوا سعودية مو كويس. مدام سعودية مو كويس. الحمد لله رب العالمين أنا جلست 6 سنة ما صرت شيء مدام مو كويس. لو أنت سويتي شغلك مدام كويس. لو أنت jabaadha adam saameetti tana bakka gartanii dhugaa rabbi an ka jedhu ijoolleen teena dhugaa rabbi maa walirratti duultan afaan arabaatiin mee maal gochuu himta silaa ijoollee amma himtuu dabasaa jirta maal gochuu afaan arabaatiin himta afaanuma kenna yoo itti himte akkasitti beekan malee amma kaataan afaan amaaraatiin haasoftu arabiitiin haasoftu kana eenyu sirraa fahamamoo akka afaan arabii beektan isin yaa beennu immoo maal gootanii ijoollee fichisiiftan wallaa waan akkana kana ka ijoollee keenya fichisiisaa jiru kama silaa madaami nagaan jirtullee afaan arabaatiin maal guri haasoftu araba himaa jirta moomee eenyutti himaa jirta kana dhibeer kana gaafin kiyya ha ijoollee biyya keenya yoo taate afaan oromoo yaa amaarinya bakka kana lamaan keessaa filattee kan lamaanii oofuu qabda yoo danda'ame akka gorsaatti yoo taate immoo afaan oromootiin gorsitee ijoollee waan akkanaa madaamiin hin jaallatu waan akkanarraa of eegaa waan akkanaati rabshaatanii kaasanii oo jetteen gaa ati waggaa as keessa turte waggaa 100 as keessa turte yoo afaan oromootiin dubbattan maalidha bar rakkummaan ijoollee keenyaa kun kana bar kana wallaahi rakkummaan jara keenyaa kun kana ani waan kana akka afaan arabii beektu haa beekan ta'e afaan madaamii siitu gadi baasee dubbadhu waan akkanaa jedhin irraa buqqisa jedhanii ta'e allahu aalam naa isin bilbila malee waan biraan barbaadanii isin bilbilaaf deemtanii isin madaqasiyoof deemtanii حبيبتي أفان أرموتي يود بات يولين بيت يولين أدي سلطة أفان أرمان بيكان مين ما جرت هنا أرمو ما تقريته والله أفان أرموتي يود بات هي كانت تركون كفل لكن مو أنا أتاني في يود بات يولين كان جرت ده بيجي سيف كان أبو متى أنا بقدر تاني أدم سا أنا في يندي والله أدم سا بقدر تاني ما ريتي سكري سنة تعرف وان سيف أكثر من مير أم سني فكما دامين سني أجي سنم نقول جروسي على الدفع فرا أدم سا سنجد kanaafi yoo wal gargaarra kenne yoo wal gorsinaa ijoolleen teenya akka miidhamne kan gotti amne jettani amala biyya kanaa itti afaan oromooti waan akkanaa jetti jedhu waan akkanaa irraa fagaadhaa jedhaati ani gam tokko akka obbolummaatti bira dhaabadhaan gargaaraa malee afaan arabaati silaa jiru afaan arabaan beektu waa dhaqaa jirtu kana inni arrabsaa tamoo arrabsaa jiraachuu baatte gargaaraan beekani mee ati yoo maal jettu afaan arabaatiin mudhattee arabna kana mangootu soodii kooyisii madiri maqasiyoo ha حبيبتي أفان أربا إتن أرى الناس إتن قد الناس سيجلامي نمني أفان أربا سيجلا فهمو سنجرو أربو ما فان أربا تاجت تمالي كنافو والله وإنك كنامو ديمي ركو قد الرجل اللي قاجر تشولا أما أرامني يلا ديمتي دالتي كان جتة جولتي نا أدم ستو بربادة مالي في البلا ناسون قبل مركب البلا ناسون غيرو ساعات وجي ساعات وجي ثاني سلفكها أفان أرمو ثيود برستي كفي مو لازم عربي تفيدون سيجلي kanaafi immoo madaami si ukkaamsiteetiin dubbadhu gadi bayyiti madaami suudii shaggoodha jedhiitii sagalee nuuta isin jaa yoo ta'e malee okkas ta'e arabiin dubbachuun atillee lubbuu mirkan keeti waan ta'eef saniif mala laakiin ammoo ijoollee kanaaf sagalee ta'uu barbaadde waan akkanaatiin sagalee ta'uun hin barbaachisu miidiyaatii tokko irratti gisee madaami arrabsan afaan arabaatiin gisee ijoollee teenya arrabsan afaan arabaatiin gisee ijoollee teenya akka miidhamtu kun afaan arabaatiin dabarsitan kuni baay'ee miidhama ijoollee keenya fidaa jira wallaahi suudiin marti shaggoo jedhaan jirrus suudiin marti baddu jedhaan jirru laakiin ati afaan arabaatiin dubbachuu kana ni balleessite miti yoon tun dhugaa rabbi afaan arabaatiin ijoollee keenya waa'ee ijoollee keenya naasainas akkasuma waa'ee arabaa sinaasina maaliif wallaahi arabni guu wacaafii waan qabamu arabni takka sagalee miti yoo tanaa warra bira ga'e
arabni ijoollee teenan adamsiti wallahi bilbila raafuutee adamsiti kuloo timte waa hunda waan hojii dhuftanii waan madaamii isin jette hojjettanii yoo isin dhooftallee haadha keessan jette habiibti haati teenan dhaltee ergamanii wallahi haadha teenaa yoo sun ergamanii dhufnee si ergamne maal haadha teenallee miti akkuma akka gajennee bulla malee maali nu dhooftillee miti haadha teessan yoo isin dhooftallee ummukum jettee bar ummukum ara silaa ummukum ko والله نما دي والله أمتا خني وجين كله أورمو بليان جاتا معني أساوا ما يتشوي ست كاسي يصير لا كوسا كيتشول هريني كستي حركة سنة وسنتم تلي مالي نتم تما وجي سي تولكينا إنه ونتم تو في زنجر ونتماني في اللينجر ونجيفهم في اللينجر أتمو فان عربي تنوتي أكا إنه أرمني إنه آدم سيتو قوتي يتشول جزاك عنك ربي سيادي سوان برانجن والله لازم نفيتش سيفتي أربا من أنهار سيفتي tuma iddoo tumtanii haadha keessanii taskituun jette laa cadhisa afaan keessa warra kaatanii waan fedelle isin goote cadhistanii dalaguu malee isin maaltu isin galchee kan mana sii dhuftee fi mana sii isin dalla'u yookaan akka shereetitti yookaan akka mushurraatitti mana sinaa keettuu fi miti dalagoodha sirriidha sun akkas ana karaa koona ta'e afaan keenya kana ammaa hin gorsineedhaan afaan oromootiin beekamu kulu arabni kulu olgawsat namitti inti afaan moo dhageette kulu mana kana gannaariitti bilbila kan harkaa fudhatte akkasitti YouTube irratti nagartanii illee asumatti nagaa isiniin jedha maaliif jennaan kaakulu meetiin sagalee arabaa sagalee ta'aa jirti oromoon tiin garagalti waan ta'eef juwaalaaf hin dhufne juwaala isinirraa fuutee yoo isin naxxillee haadha keessan jetteerti arabni gowwaamoo waan qabattee waraash hin deebitu yaa rabbi kana baasi namitti inti takka illee abbootii tokko kanan qabdi wayii cidhattee gartii laata mee irra sheeriin godhinaa isin hundaafu naadhumatte yookaan naadhumatte wayii kaballaa illee na qabdi haadha teessanii yoo isin kabaltillee jetteeni waan feetellee isin goote haadha keessanii jette waa darii sidaamoo nun qabdu jedhe warri biyyaa waan akkana maa waatumamu dhufnee miti inshaalla hundumaafuu waan akkanaa kanarraa qusadhaa ijoollee kennaa waan haasoftanii fi waan dhiistan addaan baafadha wallaa wanni akkanaa ammoo baay'ee ulfaata kaasuun akkasii jechuudha afaan arabaatiin dabarsuun akkasii ijoollee teena inshaalla warroonni miidhamanis numa jira warroonni jechuun akkanaan haasa'illee numa jira warroota miidhaman rabbii isin bira haa dhaabatu rabbuma kanama gargaaru rabbiin rakkoo hunda keessaa isinaa baasu akkasuma inshaalla warra waa meeqa agartan wallaa rabbi murtii fi isinii haa godhu isin bira haa dhaabatu jenna warra afaan arabaatiin dubbatu kana daawun jedha ofirraa iyyadha namni qalmaaf isin qopheessaa jiru akka shimalis abdiisaa baasanii warra afaan arabaatiin dabarsu kana dhugaa rabbisaa jaratu amma qalmaaf isin qopheessaa jira maaliifi afaan arabaatiin eega dabarfamte dubbiin jajjabaattee jecha walumaa galatti kanaaf asuma ijoollee teenya miidhaman kan jiran kanaaf rabbiin haa birmatu sagalee ta'aa fi jalaafuu hin qabnu sagalee ta'anii fi takka rakkoo jara kana furuun dirqama ta'a rabbiin rakkadhannee fi ofiillee dadhabne hanguma ofii walii dandeenyu hanguma walirraa biyya namaa kan jirrullee amala jaraa kanas walii hiimne akkasuma ijoolleen teenya akka tasgabbaan akka hin bararraanne amma ijoollee wallaa wal jala ilaaltee bararraaqaa jirti ta'a nagaan jirtullee sodaate jechuudha kanaaf warroonni yeroo baay'ee afaan arabaatii waliin dubbattan kun osoo qusattanii afaan arabaa kushiinama arabaatii deeffadha asirraan fidinaa jechuu kiyya baaneeti yoo afaan arabaa barachuu barbaaddan immoo ijoollee arabaa irratti barachuu mirga keessanii laakiin ammoo ijoollee mana madaamii jirtutti hin qoosina wallaahi tarakkatullee ma jirti takkanaan dhuftullee numa jirti haala kulli namni waa akkana qaltittillee boo'u warroonni boo'u hooma rakkate bu'anii kanaafi qoosa akkanaa kana immoo osoo dhiiftanii baay'ee bareedaadha. Sillee burwaan siqunna waan hin beeknee fi jecha amma jette kana fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Tama ka hojii dhufte maal gootati tokko irra teettee waraabdee haati san laayifii maa waraabdeeti. Tokko fayyaa hojii dhufte bilbilli hin barbaachifne maal gochuu viidiyoo isa waraabdeeti. Saa 20 horqaxettee bilbilaan kennamitti kennitee dalagu qabda jechuudha. Egaa kas taate jechuudha. Kanaaf mirga ofiillee beekanii mirga namaallee beekuun barbaachisaadha waan ta'eef intaloon tuni adaba godhattee akka teettu dhaamsa kiyya yaada warroonni afaan arabaatiin dabarfatan isii qofa duun ta'in fakkaattiin akkasii baay'eedha wallaahi ijoollee teenya irratti gufuu taatuuf ijoolleen teenya akka qalmaaf qophooftu godhaa jiranii ijoollee hedduudha. Anka madaamiin akkas jedha jettee gadi baaftu kuma ofii akkanuma fuuluma waa barbaadu kana deeman kaan hin beekne ani garuu jala saalfadhe dhugaa san dubbachuu irratti ta'uu hin qabu. Hanga fe'ellee taatu namni garuma ofii goraa sila garuma ijoollee kana gortee jedhu afaanuma kennaan kama isaan beekan hin dubbisteeni sagalee taatee fi bareedaadhaas maallaqi ishee godha